Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan, ijoolleen kiristaanaa Tawaahidoo Ortodoksiin ardii addunyaa kanarra kan jirtan, hundumtu keessan bagaa guyyaa wareegamaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaa nagaadhaan keessanii. Eebbi waadaan sukni wareegamaa Yohaannis Cuuphaa nurraa oolee haa bulu. Egaa guyyaa kaleessaa waa'ee bara haaraa ilaalchisee barumsa gabaabaa barannee turre. Har'a immoo akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti, akka gargaarsa Waaqayyootti waa'ee Yohaannis Cuuphaa kan waliin barannu ta'a. Waaqni Yohaannis Cuuphaan nu haa barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa dhuguma isiniin jedhaa, ilma namootaa keessaa kan Yohaannis Cuuphaa caaluu hin jiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoomsa 11. Sagalee cimaa, sagalee jabaa, sagalee guddaa kana kan dubbate, addunyaan eenyummaa isaa wallaalee raajiidha kan ittiin jedhe, nuti garuu eenyummaa isaa beeknee kan nuti amanannu, isa hundaa gochuu danda'u, isa hundumaa dabarsee jiraatutu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Sagalee jabaa kan immoo caafee kan nuu kaa'e immoo qulqulluu Maatiyoosidha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo waa'ee Yohaannis Cuuphaa ilaalchisee dhugaadhumatti hayyoonni mana kiristaanaa waa baay'ee jedhaniiru. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti qulqulluun abbaan Qeerloos bakkalcha barii fuuldura biiftuu turedha jedhe. Barsiisaan jaarraa lammaffaa keessa ture ammoo namni maqaan isaa Xaarxulis jedhamu Yohaannis Cuuphaan ergamaa qofa osoo hin taane ibsaadha jedhe. Walumaa galatti egaa seenaa wareegamaa Yohaannis Cuuphaa qulqulluun Yohaannis afaan warqee bara 347tti Anxooqiyaatti kan dhalate seenaa isaa akka dhalootaaf galutti barreessee nuu kaa'eera. Waaqni Yohaannis Cuuphaan nu haa barsiisu. Yohaannis Cuuphaan eenyudha? Yohaannis Cuuphaan eenyudha? Yohaannis Cuuphaan maatiiwwan Waaqayyoo kan dhalate barri 5,500 ta'uudhaaf ji'a kan haftee maatiiwwan Waaqayyoo harmeesaa qulqulleettii Elixaabeetiif abbaasaa lubicha Sakkaariyaas irraa nama dhalatedha. Isaanis dhalabanii bara hedduudhaaf gaddaa, bara hedduudhaaf bo'aa turani. Boo'icha isaanii, gaddi isaanii, inni isaan yeroo dargaggummaa isaanii kadhachaa turan dulluma keessa isaaniif dhaga'ame. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo dhugaadhumatti namni gaddee Waaqayyoon kadhatu, namni gaddee Waaqayyoodhaan boo'e kadhatu, Waaqayyo guyyaa tokko furmaata laataaf jechaadha. Karaa adda biraa immoo Yohaannis Cuuphaan akka isaan dafanii dhala dhaban kan ta'e gaarummaadhaafi jedhu abbootiin. Maaliif jennaan Waaqayyo bara dhaloota isaatiif bara Yohaannis Cuuphaa walitti dhiyeessee Waaqayyo ji'a akka wal dursu gochuudhaaf jedhee hojii isaas ajaa'iba sana hojjechuudhaaf jedhee dhaloota isaa ji'a dursee jedhu. Waaqni Yohaannis Cuuphaan nu haa gargaaru. Egaa Yohaannis Cuuphaan bara dulluma isaanii keessaa waxabajji gaafa 30 abbaa isaa lubicha Sakkaariyaasiif harmeesaa qulqulleettii Elixaabeet irraa dhalate. Bara ni dhalate sun bara godaansaa, bara mana Waaqayyoo cufaa, mana Waaqayyootti abiddatti qabsiisaa gubaa bara jedhamu sana keessa dhalate jechaadha. Sababni manni Waaqayyoo akka cufamu ta'eef, sababni kiristaanota ajjeefaman sababa inni ta'eef, sababa dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif waan ta'eef. Mootichi Heroodis warri 9 warqee qumbiidhaaf ixaana fuudhanii harka fuudhii Gooftaadhaaf dhiyeessuuf Beetlehem Efreetaa gara Yerusaalem gaafa isaan deeman dhaga'ee, inni dhalatu kun mootummaa kon harkaa fudhata, inni dhalatu kun biyya konan harkaa fudhata, na caala jabaadha jedheetu mootichi Heroodis daa'ima waggaa 2 gadi gorra'uu gaafa jalqabu ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin gara Yoosefiin deemee, yaa Yoosef harmeesaaf mucicha fuudhii been gara baraa Gibxitti jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoomsa 13. Yohaannis Cuuphaadhaan immoo abbaasaa lubicha Sakkaariyaasiin beenu amma sammaa fuudhiitii beenu mootichi abaaramaan biyya kana keessatti ka'eera. Dhiiga kiristaanotaa kan dhangalaasu, daa'imman hedduu kan ajjeesu ka'eera. Mootichi Heroodis inni abaaramaa suni seexanni irra bulee qodaa godhateera. Mucaa kee haadha isaa fuudhiitii gara baraa Siinaatti, tulluu Siinaatti baqadhu jedhee
ergamaa waaqayyo Gabreeliin itti hime. Egaa ergamaa waaqayyo sirraa kan barru maali? Ergamaa waaqayyo bara rakkinaa bara dhiphinaa keessaa deemaa jedhanii nu ajeeju waan ta'eef jechaadha. Yeroo kana maatiiwwan waaqayyo Yohaannis Cuuphaan harmeensaa Elisaabeet gaafa qabattee kaatu lubichi Sakkaariyaas akkas jedhe, ani mana waaqayyoo dhiiseen deemuu, mana waaqayyoo keessan tajaajilaa, ani mana waaqayyoo irraa addaan hin ba'u, ati garuu bee mucaa kana fuudhii gammoojjii Siinaatti jedhe. Hafuura qulqulluutu waamaa jira jechaadha lamaanuma isaaniiyyuu. Yeroo kana lubichi Sakkaariyaas mana qulqullummaa keessa utoo inni tajaajilaa jiru maatiiwwan waaqayyoo morma isaa barkat godhanii albeedhaan kutan. Dhiigni isaas haga waggaa 70tti danfe, haga waggaa 70tti qoqe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 35. Amma waggaa 70tti danfe dhiigi isaa mana waaqayyoo keessatti dhangale. Gaafa kanaa harmee isaa wajjin gammoojjii Siinaa gaafa ga'an Yohaannis Cuuphaan harmeen isaan boosse. Yaa waaqayyoo nama tokko hin jiru baraa kana keessa hin wajjin hin jiraadhaa jettee waaqayyo wajjin haasa'utti kaate. Gaafa rakkinaa gaafa dhiphina keessanii waaqayyo wajjin haasa'a. Gaafa yaarkoo isinitti ta'u, gaafa waa isin danqu, gaafa isiniif waan furmaata dhabdan abbaa furmaataa kan ta'e waaqayyoon kadhadhaa. Gaafa kana waaqayyo inni hundaa gochuu danda'u sagalee masaa tokkichaadhaan boo'icha isaanii ilaalee, boo'icha Elisaabeetiin ilaalee dhagaa guddaa tokko sagalee masaatiin akka inni gargar banamu taasise. Gaafa inni gargar banamu achi keessa jiraachuutti ka'an. Waqtii bonaa gaafa aduun ba'u akka biiftuun isaaniidhaan hin gubneef isaanitti diilallaa. Waqtii gannaa immoo isaanitti ho'a. Akka kanatti waggaa 5 jiraatanii utuu nama tokko hin argin 2 ta'anii jiraatan. Gaafa kana Yohaannis Cuuphaan harmeensaa waggaa 7tti irraa duute. Yeroo kana harmee isaa irra ciisee harmee jedhee harmee isaa waamee bu'uutti ka'e. Harmee jedhee waama, harmeen isaa jalaan owwaattu. Harmee jedhee waama, harmee koo jedheetu waama, harmeen isaatti hin dubbattu. Gaafa kana achirra taa'ee imimmaan isaa dhangalaasee Yohaannis Cuuphaan bu'uutti ka'e. Dhuguma nama dhiba. Nama ta'ee dhagaa keessa kan boolee dhagaan gargar banantee fi dhagaa keessa kan jiraate Yohaannis Cuuphaa malee hin jiru. Dhuguma Yohaannis Cuuphaan inni eenyudha? Waaqa waaqotaa kan cuube jechaadha. Yeroo kana dhagaan gaafa isheen gargar banamtu dhagaa sana keessa taa'ee jiraachaa kan turan harmee isaa akka kanatti yeroo isheen irraa duutu bukkee taa'ee bu'uutti ka'a. Gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo erga godaansaa deebi'ee godaansa Gibxiidhaa erga xumuranii booda gara Galiilaa utuu inni jiraachaa jiru ganamaan barii taa'ee gooftaan Yesuus Kiristoos gurraandhala gaafa 16 hin boo'e. Gaafa inni bo'uu maal taatee boossa mucaa koo maa inni maaltu si mudatee jettee haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maaramiin gaafa isheen gaafattu maal taate maalii fira kee kan taate Elisaabeet duutee jennaanii. Fira kee kan taate Elisaabeet duutee jennaanii. Yohaannis Cuuphaan immoo irra taa'ee reeffa haadha isaatii hodhaa jira. Yohaannis Cuuphaan immoo irra ciisee harmee koo jechaa jira. Isheen hin dubbattu jedhee gaafa inni itti himu giiftii Maaramii lafatti qabantu dhibe. Imimmaan ishee dhangalaaftee boo'utti kaate. Gaafa isheen imimmaan ishee dhangalaaftee boossu gooftaan Yesuus Kiristoos fooniidhaan akka daa'imatti yoo baatame illee waaqadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka daa'imaatti yoo suuxa guddate illee inni waaqa waaqotaadha. Yeroo kana jaartii waggaa 90 manguddummaa ishee keessa Yohaannis Cuuphaa godhatte kana gaafa isheen akka kanatti duutee jirtu gurraandhala yookiin yakkaateet gaafa 16 ganama gooftaan Yesuus Kiristoos duumessa abboomee humna waaqummaa isaatiidhaan hundaa kan godhu Solomee haadha isaa giiftii keenya Maaramii wajjin qilleensa yaabbatanii gara tulluu Siinaa baraa Siinaa deeman. Gaafa isaan baraa Siinaa deemanii gooftaan Yesuus Kiristoosiidhaan argee Yohaannis Cuuphaan baqate. Maaliif baqate? Maaf baqate? Nama argee hin beeku waan ta'eef baqate. Nami maal akka inni ta'e hin beeku. Harmee isaaf ofii isaan alaa
Bineensaan ala waa tokko hin arganne. Bineensaa wajjin guddate amma waggaa 7 sanatti waan ta'eef jechaan argee beeku. Gaafa kana kottumaaf nu baqattaa. Anoo kennaa sii kennuudhaaf hin dhufe. Maaf na baqatta? Anoo du'a sirraa fageessee jireenya sitti dhiyeessuudhaaf dhufe. Kottu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis Cuuphaa waame. Gaafa inni Yohaannis Cuuphaa waamu Yohaannis Cuuphaanis gara gooftaa keenyaatti deebi'e. Yeroo kana qulqulluu Mikaa'eliidhaaf Gabri'eeliin kottaa jedhee daa'ima yoo ta'e isaatu ergamoota kana uume waan ta'eef guyyaa gaafa dilbataa sana isatu uume waan ta'eef kottu Mikaa'el kottu Gabri'eel jedhee waame. Boolla qotaa jedhee ajaje. Lubicha Sakkaariyaas abbaa isaa kan wareegameef Simi'oon raajicha waamee kottaa isin immoo kadhannaa eekamsaa taasisaa jedhe. Haadha isaa Giiftii keenya Maaramii fi Solomeedhaan immoo dhanna ishee miicaa jedhe. Kana booda boolla qotanii qulqulluu Mikaa'eliidhaaf Gabri'eeliin yeroo kana harmee Yohaannis Cuuphaa awwaalan. Gaafa kana beenaa gangallaa jedhe gooftaan. Ngallaa jedhe gaafa inni koof jedhu. Maal mucaa kana fudhannee deemna? Bineensa kana keessatti baraa kana keessatti maaf dhiisnee hin deemnu? Bineensi yoo nyaate hin miidhama jettee Giiftiin Maaramii waramtee boossee jedha. Gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiisi harmee kon booyin. Harmee kon booyin dhiisi haadha kon booyin. Hundaa gochuu kana hin danda'u. Hundumaa dabarsuu kana hin danda'u ana. Hanga waggaa 30 asuma tura. Akka abbaan isaaf haati isaa yoo fooniin biraa du'an illee yoo fooniin biran jiran ta'e illee harmeen isaaf abbaan isaa akka dhufanii qaama lubbuun dhufanii jajjabeessan nan taasisa. Ergamooti Waaqoo immoo yaa samii irraa dhugaatii gannata keessaan fiduuf asii immoo akka harma haadha isaatiitti kan hin hodhu bishaan kana keessaa aannanni akka aannaniitti kan mi'aawu burqisiisee obaasa jedhe amma jedhee burqisiisee gooftaan Yesuus Kiristoos gaafatti immoo Giiftii keenya Maaramii jajjabeessa. Biyyi lafaa garuu Giiftii Maaramii hin jaallatu. Biyyi lafaa garuu haadha Waaqayyoo hin jaallatu. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa Giiftii keenya Maaramii faana gara Galiilaatti deebi'e. Gaafa inni gara achitti deebi'u waggaa 30ffaan gaafa isheen xumuramtu waggaa 30ffaa isaatti Yohaannis Cuuphaan akkas jedhee lallabutti ka'e. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti yaada garaa keessanii gaddaradhaa. Tulluun gadaa jedhu jallaan haa qajeelu. Namni beekumsaan tulluu obseetu, namni qabeenyaan tulluu obseetu, namni taa'itaadhaan tulluu obseetu gadi jedhi. Amma mootichi moototaa dhufeeraa jedhee Yohaannis Cuuphaan lallabutti jalqabe. Lallabni isaas wangeela Maatiyos boqonnaa 3:1, wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29, wangeela Luqaas boqonnaa 3:1, Maarqos boqonnaa 1:1 gubbaa irratti caafamee jira. Gaafa akkas jedhee lallabu lallaba isaa kanaanee naannoo Yordaanos naanna'ee lallabuutti ka'e. Lallaba isaa kanaanis namoonni baay'een fayyanii qalbii isaanii jijjiirrachuutti ka'an. Gaafa kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harka waaqummaa isaatiidhaan Addaamiin guyyaa jimaataa sana kan uume, Waaqa samiif lafaa kana kan uume, mooticha moototaatiin cuube. Erga cuubeen booda namoonnis gara Yohaannis Cuuphaa dhufanii rakkina isaanii, dhiphina isaanii hunduma isaanii itti himatan ture. Bara sana keessa gaa mootichi Heroodis jedhamu kun inni abaaramaan bara sana keessa jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo Kiristaanota ajjeesaa kan ture, dhiiga daa'imman Beetlehem Efretaa keessa kan jiraatan xirra gaafa 3 kan ajjeese, kan gurra'e. Bara sana keessa haadha manaa obboleessa isaatii Heroodiyaadhaa kan jedhamtu Fiiliphoosiidhaan haadha obboleessa isaa haadha manaa isaa dhaalee ture. Yeroo kana Fiiliphoos erga namoonni rakkina isaanii Yohaannis Cuuphaatti himatu ta'e anis dhaqeen itti madda jedhee gara Yohaannis Cuuphaa imaluutti ka'e jedha. Ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin immoo sagalee Yohaannis Cuuphaa fakkeessee halkan isaan ifachaa ture jedha. Gaafa kana hafuura warra qorichaan hojjetan kiyyoessanii Yohaannis Cuuphaa qadhas jedhanii qabuuf jedhanii yaalanii turanii. Yoo qabuudhaaf jedhanii yaalan illee itti milkoomne waan ta'eef hin dandeenye, nama Waaqayyoo warri xanqaayin asmaatiin hin dandeessu waan ta'eef yeroo kana akka kanatti ergamaa Gabri'eeliin isaaniin dheekkamee ifachaa ture. Gaafa kana dhaqeen Yohaannis Cuuphaatti Fiiliphoos gaafa inni itti himatu. Haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u jedhee dhaqee jajabinaan dura dhaabbatee dhaqee itti dubbate. Gaafa kana mootichi naare. Gaafa kana haadha manaa nuntu Fiiliphoos isheen jalqabaa lammaffaa taate immoo
Heroodisitti kan heerumte Heroodiyaadhaan Filiphiyos du'e malee nagaan argannu jette. Nama Waaqayyo ajjeesuudhaaf jette jechaadha. Filiphiyos du'e malee jette. Abbaa manaa ishee jalqabaa gante jechaadha. Abbaa manaa ishee jalqabaa gante Filiphiyos du'e malee nagaan argannu. Nagaan nuuf hin ta'u. Yoo Filiphiyos du'e Filiphiyosiidhaan ajjeefne malee jettee jedha. Gaafa kana inni hundumaa gochuu danda'u Alfaa Omeegaa kan ta'e mootichi mootota immoo samiirra taa'ee ni ilaala. Gaafa kana obboleessa isaa Filiphosiidhaan mooticha Heroodis ajjeese. Yagguunni ajjeesu Yohaannis Cuuphaan hin aare. Dhaqee jajabinaan fuula dura dhaabbatee hin dheekkame na baare. Waaqayyo sittaa dheekkamu jedhe. Sagalee guddaadhaan dheekkame. Sagalee guddaadhaan isatti dheekkame. Sagalee jabaadhaan dheekkame. Maaf kana gootaa? Waan ciggaasisaa Waaqayyo hin jaallanne maaliif gootaa? Obboleessa kee haadha manaa isaa dhaaltee amma immoo dhiiga obboleessa keetii dhangalaaftaa jedhee Yohaannis Cuuphaan dhaqee fuula isaa dura dhaabbatee jedha. Dhaqee dhaabbatee ifate jedha. Gaafa kana mootichis aaree qaamme gaafa tokkodhaa mana hidhaa galche. Qaamme gaafa tokko mana hidhaa gale. Phaaqumeessa jennu jechaadha. Gaafa qaamme tokko mana hidhaa galuu fulbaana gaafa tokko mootichi Heroodis ayyaana isaa dhaloota isaatii ayyaaneffata. Namoota waamee, qondaaltota biyyaa waamee, mootota waamee afeerraa qopheesse. Gaafa inni afeerraa qopheessu afeerraa isaa kana irratti namoonni baay'een argamanii. Gaafa isaan argamanii intalli Heroodiyaadhaa maqaan ishee Xarmereeriyaa kan jedhamtu sirbitee mooticha gammachiifte. Gaafa kana Xarmereeriyaa kan jedhamtu kun gaafa isheen sirbitee gammachiiftu, gaafa isheen sirbi ishee kun itti tolu, gatii sirba keetii kanaa sirbi kee waan natti toleef, waan baay'ee na gammachiiseef, har'a gammachuu xumurri isaa immoo badiisa. Har'a jireenya fakkaata xumurri isaa immoo abidda gaannam kan ta'e. Kanaan jajataam. Waan jallinaa irratti jajata jechaadha. Badiisa kan ta'e gaafa isheen akkas jettee sirba kana hundumaan gammachiistu waan barbaade na kadhadhu jedhee jedha. Gaafa kana kanoo dhaqeetanii harmee koo gaafadhee dhufaa yaa mootii jettee jedha gammadaa. Gaafa kana harmeen ishee waan biraa tokkoyyuu hin gaafatin. Waan biraa tokkoyyuu hin gaafatin. Yoo inni warqee sii kennes warqee dhiisi. Yoo inni birrii sii kennes birrii dhiisi. Waan biraa dhiisi. Morma Yohaannis Cuuphaa akka inni kutee nuuf kennuuf morma Yohaannis Cuuphaa kutii naaf kenni jettee waciitii buteetti laattee jedha. Akkuma jedhame utuu garaa tokko laafin fudhattee dhatte morma Yohaannis Cuuphaa kutii naa kenni erga na jaallattee erga waadaa naa seentee jette yeroo kana mootichi hin gaddee jedha. Yohaannis Cuuphaan beekamtii qaba waan ta'eef bor namoonni irratti duulu jedhee bor namoonni barsiisaa jabaan kun hayyuu guddaan kun du'ee jennaan ajjeefamee jennaan irratti duulu jedhee hin gaddee jedha. Aangoo koo irraa nama olqu jedhee jedha. Gaafa kanaa akkuma jedhee waadaa sila seenee waan ta'eef beenaa dhaqaa morma Yohaannis Cuuphaa dhaqaa kutaa kennaafii jedhee loltoota lamatti ergee. Gaafa kanaa qabduu balloo keessa kaa'anii morma Yohaannis Cuuphaa akkasittiidhaan keessa galchanii morma isaa barkat godhanii irraa kutanii isheen immoo akkasittiidhaan akka inni lafa hin buunetti waciitii jala qabattee isaan immoo akkasittiin gaafa isaan qabanii morma Yohaannis Cuuphaa maatiiwwan Waaqayyoo gabatee keessa keessee fudhattee galte. Mee utuu nu ta'ee maal jenna? Utuu dhala keenya akkas gorra'anii, utuu dhala keenya akkas kutanii maal jenna? Abbaan isaa mana qulqullummaa keessatti dhiigi isaa dhangala'ee du'e. Harmeen isaa qulqulleettiin Elixaabeet immoo gammoojjii seenaa keessatti duute. Reeffa haadha isaatiirra nama taa'ee bo'aa ture. Utuu nu ta'ee maal jenna bakka sana mee obbuusaa? Yeroo sunuu gala waan ta'eef waa'ee Yohaannis Cuuphaa. Yeroo kana erga kuttee booda kuteera jettee immoo hin dhiifne. Isuma kuttee immoo utuu dhiiftee ta'ee gaarii ture.
garuu kuteera jettee dhiibne. Albee fudhattee abbaa manaa koodhaaf kana kan walitti naqaa ture. Abbaa manaa koo fanaan kan walitti naqaa ture akka nuyi waliin galle taasisaa kan ture. Kana miti oo jettee arraba Yohaannis cuuphaa keessaa asii gadi albeetti gadi dadha'utti kaate. Albeetti gadi dadha'utti kaate. Yakkamma kana yakkasuu kanneessaa. Badiisamma kana morma isaa kan kutanirra dhiiga isaa kan dhangalaasanirra kan ajjeesanirra amma immoo du'aa isaatti taphatti jechaadha. Yegguu kanaa Waaqayyoonni hundaa gochuu danda'u harka ishee irratti ajaa'iba hojjete. Si'uma tokkicha Waaqayyoo dhanna isaarraa morma isaa cittirraa madaa balleesse. Gaafa inni madaa balleessu koochootti baase. Koochoo gaafa inni itti baasu balaliitee tulluu ejersaa gubbaadda gooftaan jirtutti mormi Yohaannis cuuphaan guutuu mana isaatii tarsaafte dhattee sagadde. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo karaa qulqulloota isaatii ajaa'ibanii hojjeta jedhama mitiiree maatiiwwan Waaqayyoo. Reeffa isaa immoo morma isaa gaditti kan hafe immoo duuka buutota qaba Yohaannis cuuphaa waan ta'eef duuka buutonni isaa dhaqanii fuudhanii dhaqanii awwaallatanii. Yeroo kana giiftiin keenya maaramiin argitee wayyoo Yohaannis cuuphaa utuu abbaan kee lubicha Sakkaariyaas jiraateera ta'ee silaa maal jedha ture. Dhiigi isaa mana qulqullummaa keessatti kan dhangala'e abbaa kee akkas godhanii wayyoo harmeen kee Elizaabeet bara Siinaa keessatti duute utuu jiraatteetta ta'ee utuu jiru ta'ee maal jedhu jettee mimmaan ishee dhangalaaftee boossee jedha. Gaafa kana gooftaan Yesuus Kiristoos haadha isaa qulqulleettii maaramii sossobuutti ka'e. Dhiisi harmee koo wareegamummaan kun isaaf jabinaadha. Wareegamummaan kun isaadhaaf qorichaa. Wareegamummaan kun isaaf jireenyaa. Wareegamummaan kun isaadhaaf mootummaa Waaqayyoo isaaf ta'a. Wareegamummaan kun abidda gaannamiin isa oolchaa. Kanaafiyyuu wareegamummaa isaa kanaan boorsaboonni baay'een hin fayyu. Dhiisi harmee kun gaddin waan ta'u hundumaa ni argita jedhee jedha. Isa booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka waaqummaa isaa isa guyyaa jimaataa Addaamiidhaan uume sanaan qabee morma Yohaannis cuuphaa dhungatee Elaasii eebbiseeraatii beednaqii waggaa 15 dhaqii lallabi jedhee biyya kana keessa naanna'ii Saawud Arabiyaa keessa naanna'ii dhaqii lallabi jedhee morma isaa kana eebbisee gadhiise. Kana booda yaa harmee koo waan ta'u ilaali jedhe. Yeroo kana inni gaafanne akkas jedhu akkuma Waaqayyo inni hundaa gochuu danda'u hundumaa dabarsee jiraatu ajaa'iba irratti hojjete mana mooticha Heroodis gubbaa irratti. Heroodiyaadaa akkuma warra Musee irratti ka'an Qooreen, Daataanii fi Ibroon seera lakkoofsaa boqonnaa 16 lakkoomsa 30 hanga 35tti caafamee jiru. Lakkoomsa 30 hanga 35tti caafamee jiru. Lafti afaan bantee liqimsite. Gaafa kana waardiyyaan isaaniidhaa nan qaba jedhee gaafa ni dhaqee harka ishee qabu harka ishee irraa cite. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo irratti waan ka'aniif, Waaqayyo irratti waan gunguman, Waaqayyoon waan mormaniif Waaqayyo. Intalli ishee immoo Xermeeniyaan kan jedhamtu mana isaanii keessaa caccafitte. Jalqaba sirbaa turte jechaadha. Dhumii warra jalqaba diiseef jedha kitaaba sagalee Waaqayyoo waan ta'eef. Qodaa mana mootii keessaa ol seentee caccabsite. Mataa ishees ofii isheetiin of tarsaaftee mooticha fuuldura dhaabbattee haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u yeroo ittiin jettu mootichi itti aaree morma ishee kuchisiise. Yeroo kana galaana keessa darbatanii buusanii. Gaafa galaana keessa darbatanii buusnaan qurxummii guddaan ishees fuudhee liqimse. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waardiyyaan harka Heroodiyaadaa fuudhee gara mootichaa fiduudhaan wayyoo mormi raajii Waaqayyoo Yohaannis cuuphaa mana keenya keessa seenuu isaatiin gadda guddaan guutamnee jaalala isaatiin qabamtee kunoo dhiphinaan si qabatee kan si harkaa ishee of jalaa baase. Ati immoo yeroo sanaa eessa jirta? Ati immoo eessa jirta? Maaf dubbachuu dhiifte jedhee mootichis waardiyyaa sanaan morma isaarraa kuchisiise. Yeroo kana akka kanatti manna isa guutummaan badduu ol baasanii wal fixan. Mootichi Heroodis immoo
abbiyyuu isaa nama harxaa jedhamu qaama olaanaatti himata banee himata himatee haboo konarraa kaasaa aangoo konarraa kaafamuu jedhe. Akkuma jedhame aangoo isaarraa kaafamee mana hidhaatti galfame. Achuma keessattis ergamaa Waaqayyoo dhaqee isa rukute. Gaafa dhaqee rukutu sammuun isaa darbee akka ta'e maraati. Hin maraati. Hojii duukaa buutotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 23. Gaafa kana maraachuu duwwaa miti. Ergamaa Waaqayyoo dhaqee cinaacha isaa rukute. Gaafa dhaqee cinaacha isaa rukutu immoo cinaachi isaa raammoo yaase. Akka kanatti gaafa raammoo yaasuu rukuttaa ergamaa Waaqayyootiin mootichi Heroodis akka hin taane ta'ee Heroodis namni jedhamu kun du'eera. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kun hundumtuu kan inni ta'ee fulbaana gaafa lamaati. Egaa dhuguma isiniin jedhaa ilma namootaa keessaa Yohaannis Cuuphaarra kan caalu hin jiru jedhe. Kanaaf Yohaannis Cuuphaan seenaa ajaa'ibaa, seenaa guddaa, hayyuu jabaa kan ta'e kun akka kanatti guyyaa har'aa kanaa fulbaana 2 boqote. Guyyaan itti wareegamedha. Egaa Waaqayyo waadaa guddaa, waadaa jabaa, waadaa hamma kanan jedhamne Yohaannis Cuuphaadhaaf seeneera. Waadaan Yohaannis Cuuphaadhaaf seenamee waadaa salphaa miti. Waadaa hamma kanan jedhamne Waaqayyo isaaf seene. Hanga dhaloota 55tti seenaa kee warra barsiisanis ta'e warra baratanii seenaa kee nama barate nama dhaggeeffate hunduma isaanii abidda gaannam abidda Si'ool irraa siif oolcheeraa jedhee Waaqayyo waadaa jabaa, waadaa guddaa ulfaataa kabajamaa Yohaannis Cuuphaaf seeneera. Kanaaf waadaa isaatii kanaan Waaqayyo nu fayyisee, waadaa isaa kanaan Waaqayyo nu eebbisee, bara qulqulluu Maatiyos bara 2017 kana Waaqayyo nuuf eebbisee, fayyaa nagaatti dhukkuba foonirraa Waaqayyo nu eegee, dhukkuba lubbuudhaaf immoo sagalee isaa kanaan qoricha nu ta'ee, bara isa dhufuunis Waaqayyo itti naannessee nu haa ga'u. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu. Wasibaatiin እግዚአብሔር